جاللتي تي هم تون أفان نجنچلتے خنّن تندر منّے مابنتی چلتے Simaleenin qaba annamaan jaaladhu oliitartuu dhishii addaa ilaaladhu. jaalatanii dhabuun anarraan jalqabne wanni na jibbiteef naa qabeenya hin qabne Jaalalchi hoggooytuun maal faayidaa qabdi? Nama nyaatee quufe jaalachinuu qabdi. qabeenyaaf jaalaltii waa waliin madalle dubree yeroo ammaa afaan sii wallalle Ati kabaasaatii ajaa'iba qabda. Namalee tan biraa jaalallee ni qabda. He tried it. takka hin jaalanne si malee tan biraa lamee wal jaalateef rabbii riskiira Rabbiin sumaaf kennee jaalalaa fi sammuu qabeenyi ni dhuma. Kanaaf hin sobamu. Sister kofoo jiisii tan jilbarraan cicciraanaaf kenni. Abdullee martoo maaliif hin bitanne ati nama guddaadha. Eenyu martootti gurgurtee yeedda martoo bashitanyaa gootaati. Hai Abdullee yoo mees martoon alabjisiisit taate. Dokteraatuun kaayyatin naan jee eegeeddi martoon qabeena dhukkubee opereeshinii martoon akka isaa baasanii booda. Doktorticha ham. Doktertichuma keenya kan idda martoo yaalu kana ka. Kan dhiyoo tana digrii lammaffaasaa yuunivarsiitii makiina safiitti xumurasan. Bareedduu qashtii harma burtukaana ijji si agarraa miilli suma faana. Silaanuma qabdaa beekumsaaf amala maaliif xiqqeessitee deddeemtana jala. Maal jettan tal darsa afaan borsaa if kabaji abbaatu if gorsa. Naarrab saayinumaa tortoraan afaan cumaa ani itti yaameetiin poolisaan tuma. Wayinumaan nyaadhabe kaabinee lakkafee duruu foon hin qabu qaamni kiyya lafe ancarra qabeessa ulee poolisiirraa harra yooniin hafe. He tried it. Yaa muummee mucaa kiyya iyyaala sanii dhiigana dhaabe. akkam jaa Yeroo nanaadhaa wajjin halkan fataa jiru lakkaanni akka nama rafuutti ija cufateeti yeroo nuti tapha eegallee ija banata. atummaanuu akkamitti irratti dhaqqabde Yaa muummee keenya guyyuma kanaan arge isaa ijoollee xixiqqoo walii qabee horta abbaa abba taphannaa jee istaayiluma kiyya dalagu. Galgala kana istaayila inni beeku san jalaa hin jijjiira. Yaa muummee akka inni na hin argine mee akkamiin godha? inni nu har'a mucaa kiyya wajjin biyyee safaraa oole galgala hoggaa inni jaanna dhukkuba siin jee bijikinsi godha jiiniiti amiiritti godhii biraaklisti jala biraa galchi He tried it. Matee maaliif akka boochaa namaatu sirraa du'e? lakki isaa boon Maal abbaa keetii taate duuba? yaa saboo muuza kiyyaan ifirraa dhabe Wayi matee akkamitti dhabde? Nama keessatti irraanfatte? silaa nama keessatti irraanfadhee galataami kaleen jarjaran magaalaa dhaqee paantii dhalaa tosofteeraan sara dibitee meeshaa kiyya arfideen na jalaa gootee muuza kiyya firraa dhabe Ati paantii teessa keessatti muuxannoo qabdu san. paantii tiyya injireetu iddoo bashannanaatii fi kaaffeen riistooraantii irra banate maaliif dhuftee muummee Profeesar beeksisa waardiyaa kan isin maxxansitan argeetiin dorgomuu dhufe. eega dorgomuuf fedhii qabaatte gaafii nan si gaafadhu tartiibaan deebisuu qabda sagalii fi ja'a akkamitti adda baafna No. Isaan wal lolani yoo adda ba'uu didan qawwee dhoynaqa. yeroo dooktarii kabajaa artistii Alii Birraa barnoota ammas barnoota kana taa'uu qaba kaayyoon oromoota juusana isa jirta Yaa Profeesar gaafas dardarummaan na jira. Sirbii kunii saaree barnoota raafeetiin daansiitti taphachaa oole. siifi abbulleenis takkuma keeyri ijaabi kan falmataa rorro ijatoo banadhee harmee oromiyaa guyi tokko daawwadhee du'u isheenaan qabu juu naashditti isarra guddoo takka qabatee shaggoo jejjeetti utaala jaanii
Dhaabi Piroofeesar Gurbaan keessa guddaanuu nama jira. Kan Abdii Ibraahim jaartiin jalaa duunaan gaddasaa ibsachuuf jecha Munizaan na golgolee si tegaa jiruuti yaa jee tapha baase inni zanaa fataadha jee daansiitti taphata. Mate har'a kaaffeen sakallee garaa kanaatu FOFX na jechuu jira. Barsoo doormi yoo qabaatte naaf kenni niin faaqaani. Yaa man bassoo tiyya abbabaatu fite wanni takka hin jirtu. Hayi mate abbabaan elementarii barsoo fiteetii yuunivarsiitii dhufe. Hayi akkam isa dhugattuu dubbiin tun. Elementarittis abbabaa bassoo bal'aanuma ja'anii bassoo elementarii saqqaleetii yuunivarsiitii dhufe. Mate caalaa cuubee cabbatee na waysee hirasa. Tried it. Man caalaani beektaanii harka keenyaa miti obsa hin qabu. Abbabaan bassoo jalaa finnaanii cuubeetti darbee harka ifkanne. Waaw caalaa nannuma qaba gaafa ijoollee sanuu kilaasiin dhuggeesse bakka ammaa hayaanu. Kilaasiin deemnu nu geessi caatara sa'a torba keenyaan hin obsu araaraa. Wanni biyyaa baaneef barnoota barachuu gaafa dursi qofa banne madulachuu. Kaaffiin saqqallu dadhabnees hin gallu guyyaa zeerfoor qofa kan kaaffee saqqallu barnoonni qabsoodha jiratti haa callu. He tried it. Barattoota qubee dubbachiiftuu yeroo akkamitti fayyadamna? Yeroo qubee dubbifamaa hostel jeetti fayyadamna. No. Keemistirii si gaafadhuu meeti? Na gaafadhu. Keemistirii maal qo'ata? Keemistirii qo'ata. Iccitii kanatti midhooksite. Ati waa barnoota barachuutti hin jirtu. Barnootaan si barachuutu jira malee. Hundaafuu sa'a booda meekaappii qabna tokko nafina. He tried it. Barsiisaa meekaappii asumatti bannaa sa'a booda. Maaliif jette? Daawwitii fi laalla finnee nafa. He tried it. Fuula bareechuuf sammuu nammaatte. Maal taate intal ni maraatte? Lakki waan maraanne numaan qaba fayyaa asii yoo dibannees numaaf irra wayyaa. Intal maal jette kosmootiksi silaasiin ari'a jaarsa kennan dhiifne koomaandar poolisi. Ni bareeddi jannaan kofla dhiisuu didde intala akkasii ati eessaa fidde? Bakkitti wal barree imo feesbuukitti qubee oromiffaa sirni dubbifti. Sagalii fi ja'a adda baaftee himtu garuu jaalalatti baay'ee cimtu. Kanaaf hin deebisne lakkaanuu miseeji akkaan godhuu ta'u ati itti naaf eegi. Akkam goota silaa isii qofaa miti tan akkanaa bila tan addaan hin baafne mukaa fi sibiila. Wayi dhalaa zabanaa sammuu kosmootiksii dibatarraa uumamu foormulaa fiiziksii kanaan of cinqitee of hin godhin biizii. Maal taate muumme eessaa si dhukkuba? Dookter qoricha kalee mataa na dhukkubennaan naa kennite san garumatti hin liqimsa. Garuma liqimsita kaa muumme. No. Garan liqimsee akkamii mataa dhaqa dookter? Mataa dhaqee fuudha kaa muumme. Dookter kalee isaa arjooma dhiigaa kan marsaa lammaffaa Dabrasiyoonii fi Geetaachoo Raddaafaa kennaa olee jaanka. Ati marsaa takkaffaa siin nama dura kanne kan lammaffaa tana eessatti badde? Yaa dookter gaafas dhiigan sirraa fuuna jaanii rifeensa narraa fuudhanii Dabrasiyoon faanaaf. Isaa fi Geetaachoo Raddaa harka kennan. Matireeksi biroomaan dhiyoo kana eessa badde? Kasi nyaata iyyuusu? Mureeksi bos hojiin barbaadu jira. Yuunivarsiitii irraa maaliin eebbifamte saati? Maatisii fi fiiziksii dhaqa. Waggaa meeqa baratte? Waggaa 4 fi guyyaa 12. No. Waggaa 4 fi guyyaa 12 guutuu eksi barbaaddee erga argitee booda hojii dhabde. Nutillee waan bade barbaaduu duritti barre warruma akkaawuntii kanaatu na rifachiise. Warra waraqaa irratti maallaqa lakkaa'ee amma immoo hojii dhabee dookumantiin osoo deemuu dhukkaa'e.
Ati sanuma waa isaanii irra hin jirtu. Eksi barbaaddee ergitee hojii barbaaduutti hin jirtu. Nuti yaa barbaadu arraamii dur barre warrummaan akkaawwantii barbaadu hiifatee akka if jibbee qarree hin arre. Yaa muummee keenya siin barbaade jeetiin har'a mana murtii dhaqee dubbii san sirraa fixanii. Sirraa finna abukaatoo fidadhu naan jaayyaa Abdullee keenya. Yaa muummee keenya juusi abukaaddootu si kasase. Dhiyoo tana jimaa malee juusi dhuguu dhiiste. Bakka kana taanaan salphaadha achi dhaqi cammaaqii dhugii agarsiisi ka juusi. Muummee keenya kalee namni dillisan maal mana murtii duraa godha. Aboo kiyyaa tokko kalee namni ilkee soddomman irraa daakee ragaa nama soddom fidee dhufe kalee ati eessatti baddeessa? Kalee si hoosii leevil foorii siin jeessaniin dha'ee dhufe bara. Gaafii akkam jettu faatu isinii dhufe? Magaalaan guddoon addunyaa eeyseetti. Tun gaafii salphaadhaan anuu kaabachaan baratiin numan deebisu. Woy, yeroo araaraa magaalaan guddoon Ameerikaadha. Eegi mirkaanne booda hawwataa efa. Woy. Woy muummee keenya nyaadda beediisi. Osoon ija banan godhiin hin dhaqe. Kan ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godha hanga feetan kofla. Sabiskiraayibii gootee hin irraanfatin laayikii. Koflaan barbadeessinaa misaa'ilaaf taankii. Komantii barreessa yoo qabaattan yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa too xumuree awwaaniin katabe. Nu daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.